qaama saalaa kan jedhamu ofirraatiin qabu. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 9tti seeraan ergan baradhee booda sanaan booddee garuu fedhii maatii kiyyaa otoo hin dabalatiin fedhii kiyyaan gara gaa'elaa yookiin immoo heerumaatti seenee yeroon gaa'elatti seenu reefu umriin koo waggaa 17 ture. Haatii fi abbaan koo akkan gaa'elatti seenuuf gonkumaan barbaadanii sababiin ammoo barnootatti illee homaan jedhu waan nan tureef barnoota kiyya achi butadheen kutaa 12 yookiin immoo digirii kiyya fideen akkan heerumu baay'ee barbaadu ture. Yeroo sanatti dubartiidhaatii wanti gara heerumaatti akkan deemuuf na taasise carraa jaalallee kiyya yeroo sanan qabadheedhaan mudateef uumameetu gara kanaatti na fide. Jaalallee koo waliin hariiroo jaalalaa kan nuti waliin eegalle yeroon kutaa 7ffaa baradhu. Ofii yeroo sanatti inni kutaa 12ffaa barate ture. Kutaa 12ffaa akkuma xumureenis qabxiin maatirikii kutaa 12 hafnaan maatiin isa guddisan yookiin immoo eessumoolii fi adaadoliin isaa maallaqa walitti qabanii deemtee qarshiidhaan yookiin immoo maallaqaan barnoota barattamoo asumatti konkolaachisummaa barattee hojii konkolaachisummaa konkolaasaa namaa barbaaddattaa jedhanii yeroo gaafataniini jaalalleen kiyya isa kam waan gaariitti nama baasaatiin yuunivarsiitii deemee baradhaa ani yoo tole naan jettan konkolaachisummaa barachuun barbaada jedhee isaanis maallaqa qaban walitti fidanii fi konkolaachisummaa barate. Jaalallee kiyya kanaatiin firoottansaa baay'ee isa jaallatu. Abbaan isaa yeroo inni dhalatee baatii 2 guutu bifa dhala isaa ilaalee kuni dhala koo miti jedhee haadha manaasaa hiikee yeroo deemu haati isaa ammoo yeroo inni waggaa 2 guutu haadha ishee yookiin immoo akkoo isaarratti gattee gaa'ela gara biraa dhaabbattee eega sanaatii haga lubbuun ishee darbutti dhala ishee deebitee hin ilaalle. Maarree jaalalleen kiyya kuni harka eessumoolii fi adaadolii karaa haadha isaatti waan qabaniin gargaaranii akka dhala isaaniitti ija dhala isaaniin isa ilaalanii kan guddisanii yeroo ta'u mucaa qananiidhas. Haa ta'uutii garuu barnootaan kutaa 12ffaa xumuree qabxiin jalaa hafee akkuma konkolaachisummaa baratee waggaa tokko lafa taa'een oduun dansaa yookiin immoo carraan gaarii tokko jireenya isaatti ni dhufa. Kunis abbaan isaa takkaanuu dhala isaa ijaan argee hin beekne dhalli isaas takkaafuu deemee abbaa isaa argee hin beekne addunyaa kanarraatii boqota. Abbaan isaa erga haadha isaarraa adda bahee booda gaa'ela godhatee ijoollee 2 kan horateeru yeroo ta'u ijoolleen isaa ammoo boqochuu abbaa isaanii booda jaalallee kiyyaatiin barbaadanii abbaan keenyi qabeenya guddaa waan qabuuf qabeenya abbaan kiyya qabu keessaa kana walii gallee haadha keenya waliin siif kennuuf karoorfanneerraa nuti ammaaf barnootarra jirraa jedhanii yeroo gaafataniini jaalalleen kiyya tole jedhee baay'ee gammadee konkolaataa obboloonni isaa kennanii fi qabatee dhufe. Kan isaan kennanii fi konkolaataa duwwaallee hin turre qabeenya abbaa isaanii itti darbee akka hoogganuufillee carraa kennanii fi turanii. Haa ta'uutii garuu haadha buddeenaa isaa waliinis ta'e obbolaa isaa kana waliin kana duratti hariiroo uumee waan hin beekneef yoon ture amala walii yoo wal barre tarii yaaduma isaanii kanayyuu na jalaa jijjiiruu ni danda'u jedhee konkolaataa sana qabatee gara magaala keenyaatti dhufe. Yeroo kanatti gaa konkolaataa waan qabateef amma of danda'eeraa gaa'ila si waliin dhaabbachuun barbaada jedhee gaaffii gaa'ilaa kallachumaan yeroo naaf dhiyeessu anis akkuma maatiin kiyya barbaadan barachuu otoon barbaadu haa ta'uutii garuu konkolaataa inni fidee dhufe tarii dubartii gara biraa waliin hariiroo yoo eegale nama kana yeroo gabaabaa keessatti dhabuu nan danda'aayee kan jedhuun gaaffii gaa'ilaasaa torbee keessatti deebiseen jaarsi gara maatii kootti ergame maatiin kiyyas lakki jedhanii didanii afaanii fi gochaa maatii koorra darbeen deemeen gaa'ila kana dhaabbadhe. Jaalallee kiyya kana waliinis mana kutaa tokko kireeffannee achuma magaalaan dhaladhee guddadheetti waliin jiraachuu eegallee ni hojjeta maallaqa ni argata sanaan nu jiraachisa. Anaan
Kanaan qofaa miti. Jaalalleen koo yookiin immoo abbaan manaan koo garaa laafessa namaaf kan ta'u otoo qabu hin qabu kan hin jenne yoo liqeesse yoo kenne yoo nyaachise kan jaallatu waan ta'eef maatii karaa haadha isaa keessaa konkolaataa kana waan qabateef maallaqa guddaa yookiin immoo qaba namni jedhamu jaalallee makiyya kana waan ta'eef warra isa barsiisan adaadolii fi eessumoolii isaatiif yeroo gaafatanitti waan gaafatan kennuu bituu fi kanneen kana fakkaatan yeroo masana jalqabe. Isaaf jireenyi kun kan inni hin yaanne carraa addaati waan ta'eef guyyaan innitti maallaqallee qabatee gara manaatti fidee dhufu guyyaa muraasadha. Anumaafuu maallaqa yeroon barbaadu bakka inni hojjetutti akkuma inni maallaqa walitti qabateettiin harkaa fudha malee yeroo hedduu harka duwwaa gara manaatti deebi'a. Maarreegaa sanaan booddee akka dubartii tokkotti mana waan godhannuuf bor dhalli nu gidduutti waan argamuuf maallaqa kana ni kaawwannaa ni qusannaa bor tarii jiraachuu dhiisuu ni malaa jedheen abbaa manaa kootiin baay'eetti nan kadhan ture. Yeroo kanatti inni dhalli yoo dhufes carraasaa jiraataa anuu haadhaaf abbaa maleedhan harka akkoo akaakayyuu irratti hin guddadheera. Isa kam dhalaaf boossaa mee gammannee kan na gammachiisanii waliin sirriitti hin jiraadhaa ofiifuu jiraadhee hin quufne isa kam natti murtaa gammachuu koo gidduu kan seenu hin barbaadu kan dhabu nan dhabe jedhee otoo ani qabu yeroo inni na kadhatu bira darbuu hin fedhu kan ammoo garaa koo keessa kootutti gammadaa jedhee naaf deebisa. Hangamis ta'e namaaf kennuun kan rakkate gargaaruun kan dadhabeef humna ta'uun rabbi kan jaallatu ta'us mana ofii immoo harka duwwaatti waan boriif kaawwatan otoo hin qusatiin miti. Eeyyeen dhugaadha egeree borii keenyaa rabbi guddaatu beeka. Haa ta'uutii garuu rabbi isa har'a nutti kenne baay'isnee itti daballee bu'aa buusnee akkatti argamsiisnuuf malee akka nuti guutummaatti balleessinee harka duwwaadhaan xaxannee galgala rafnus rabbi hin barbaadu. Maarree jaalallee koo abbaa manaa koo kana waliin wanti kun baay'eetti walitti na buusa. Adaadoliisaaf eessumooliisaaf hojii ni bana ijoollee isaanii yuunivarsiitiitti ni barsiisa ijaarsa mana amantaatiif maallaqa sooressi magaala keenyaa hin baasne abbaan manaan koo ni baasa baasee bakkatti quufu hin qabu. Yoo fedhe warqee morma isaarraayyuu gurguree nama jaallatuuf ni kenna. Hanga kanaatti harka isaa duwwaa godha. Dhumarratti yeroon dadhabu akka barbaadde godhi jedheen nagaa uumeen jiraachuu filadhe. Haa ta'uutii garuu keessi kiyya yeroo hundumaa abbaa manaa koo kanatti ni gadda. Gaddi kiyya kana qofaa miti. Anaa fi abbaan manaan koo waggaa 6 waliin jiraannee wantan jaalladhu dhala otoon dhala argadhee homaafiyyuu fedhii kan hin godhanne rakkadheen iyyuu guddifachuu kan hin fedhu dhala waliin hin arganne ture. Dhala kana argachuufis mana amantaa garaagaraa qaalluu fi mortuu qaalluu fi toshituu bira nuti hin deemne hin qabnu. Haa ta'uutii garuu nuuf ta'uu dideem. Dhumarratti magaalaa Finfinnee mana yaalaa deemnee abbaan manaan koo dhala godhachuu akka hin dandeenye jala muranii waggaa 6 booddee nutti maniiru. Anis abbaa manaa kiyyaan wanti kun homaa akka ittiin dhagahamne gaafa rabbi jedhe dhala argachuu akka dandeenyu jala mureen itti maa isa jajjabeessaas ture. Kanuma gidduutti afaan namaa takkaafillee nu dogongorsiisuuf gidduu keenyan seenu. Anaaf innis walii gallee rakkoon kan jiru ana biradha malee isa bira akka hin taane maatii firoottan isaa fi maatii kiyyattillee himnee turre. Hedduunis abbaa manaa kiyya kanaan otoonsi ta'ee halkan tokkollee waliin hin bulu jechuun otoo gurra kiyya dhagahu abbaa manaa koo gorsuuf ni yaalu. Haa ta'uutii garuu kanas tooftaadhaan anumaaf inni wanta goonuuf otoo ishee bira ta'es dubbiin kanuma jedhee abbaan manaan koo firoottan hiriyoottan saasa gorsan ni taajjaba. Arrabsoo karaasaa anarra ga'u hunda danda'ee dandamatee jiraata. Sababiinsaa immoo rakkoon kun hundumti kan jiru isa bira malee ana bira hin turre. Waggaa 6 guutuu konkolaataa gara biraatoon dabaliin konkolaataa sana konkolaachisaa ture. Konkolaataan immoo haguma hojjechaa deemtu humni ishee dadhabaa dhufti mitiire abbaan manaan
mucaan koo konkolaataa haaraa danda'ee bituu miti konkolaataa masanayyuu suphuun yerootti ulfaatu yeroo baay'ee qaba. Dhumarratti waggaa 7 konkolaataa miti kuni erga hojjettee booda baay'ee dadhabdee waan jirtuuf isaa fi namoota inni fedhe qabattee daandiirraa maqxee hallayyaatti gortee. Yeroo kanatti namoota 17 abbaa manaa koo waliin konkolaataa kana keessa jiranii keessaa namni 4 battala lubbuunsaa yeroo darbu abbaa manaa koo fi namoonni 8 immoo balaa sukkanneessaa fi hamaa qaama miidhamummaan baatii muraasa booda hospitaala keessaa ba'anii. Kan nama gaddisiisu abbaan manaan koo yeroo hospitaalaatii ba'u mudhii gadi qaama saalaasaa dabalatee miilli isaa lamaan irraatii muramaniiru. Akkatti lubbuun isaa oolillee Rabbi duwwaatu beeka. Haala kanaatiin namni lubbuudhaan ni hafama jedhamee yaaduun gonkumaa nama hin amansiisu. Baatii 4 har'a bor ni du'a otoo jedhu hospitaala keessa waliin tureen baatii 4 booddee garuu wayyaa'ee fi hospitaalaa bahee gara manaatti fudheen galee. Akka tasaa ta'ee bara ta'e maallaqa xiqqootiin lafa bitee ture lafittiin suni gurguramtee namoota maatiin isaanii konkolaataa sanaan boqotaniif hiramee ture. Sanaan ala konkolaataan boolla lixxillee namni deebi'ee ilaalu dhibnaan kashlabboonni meeshaa ishee keessaa guurratanii hanga motora buufatanii hatamitti konkolaataa duwwaa godhanii yaalchisiiseen naaf wayyaa'ee gara manaatti yeroon deebi'u qorqoorroo qofatu konkolaataa sanarra ture. Achumatti dhiisne hattoonnis achiitii kaafatanii anshuraansiin illee bakka konkolaataan kuftetti argee konkolaataa kanaatiif wabii ta'uun humna kiyyaatiin oli jechuun dhiisee biraa deeme. Kanaan egaa jireenya kanaan booddee na mudatu tilmaamuun baay'ee salphaadha. Kan borii Rabbitu beeka kan jedhe abbaan manaan koo edaa kanadha. Boriinsaa kana ta'ee hafe. Anis waggaa 2 guutuu isa waliin rakkadhe. Mana fincaanii anatu baasa, nan dhiqa, nan kunuunsa, wantoota isa barbaachisu hundumaa anatu godha. Turtii waggaa 2 booddee garuu firoottan nuti qabnu karaa haadha koo dabalatee kan inni barsiisaa yuunivarsiitiitii eebbisiisaa ture ijoolleen eessumoolii fi adaadoliisaa eessumoolii fi adaadoliinsaa hundi fuula isaanii garagalfatanii. Kanaan booddee abdiin qabu ati mataan kee jireenya mataa kee jiraachuu dandeessaa namni sitti murteessu hin jiru jechuun firoottansaa kanaan booddee otoo ani isa dhiiseellee akkanatti hin qabamne otuu gurrisaa dhagahuu anatti himanii. Baay'ee ulfaataadha. Abbaa manaa koodhaan baay'een isa jaalladha. Miila dhabee qaama miidhamaa ta'ee anaaf akkuma durii isaatiin yeroo jaalalaa gaariin kennaa fi dur isatu wanta waaqayyo fidu hin beekamu jedhamtiire amma immoo dabaree koo wanta waaqayyo fidu hin beekamu otuu eenyurratti iyyuu abdii kuttee anarratti abdiin kutiinii jedheen isa jajjabeeffachaa ture. Wanti nyaatamuuf dhugamu yeroo dhibutti maallaqa xiqqoo liqeeffadheen gabaa keessa wantoota garaagaraa gurgureen mana keenyaaf kan ta'u hojjedhee fiduu nan eegale. Kanaan otoon jedhu dhukkubbiinsaa humna kootii ol yeroo ta'u yeroo yerootiin qoricha bituu yeroo yerootiin mana yaalaa geessuu yeroon dadhabutti firoottansaa obbolootasaa warra qaban kana dura konkolaataa kennaniifillee deemeen qaamaan gaafadheera. Haa ta'uutii garuu yeroo sanatti isaan gaheesaa fudhatee nu biraa deemeera. Kanaan booddee wanta nuti isa gargaaru hin jiru. Yeroo sanatti qabeenya kana hooggani jennee itti kenninee turre. Qabeenyi yeroo sana bade kunoo amma deebisuun nutti ulfaatee sababa isaatti nutu miidhama guddaa miidhamneerra jechuun natti deebisanii. Wanti hundi guutummaa guutuutti bitaa yeroo natti galu haadhaaf abbaa koo kaleessa gaa'ela kanatti hin seeniin jedhanii na akeekkachiisaa turaniin maaloo na bira dhaabbadhaa na gargaaraa jedheen kadhachuu ni eegalee. Yeroo sanatti abbaan koo horii kana siif hin gurguraa biyya hambaa deemtee hojjettee isas gargaartee maallaqa keenyas nuuf deebistee mataa keef kan walitti qabattu yoo ta'e jedhee na gaafate. Yeroo kanaanis tole jedhee gammadeen haa ta'uutii garuu abbaa manaa kiyya kanaan immoo eenyu biratti akkan dhiisu gaaffii dhukkubbii natti ta'e. Eessumooliinsaa adaadaansaa hundi lakkii mana keenya hin galchinu jedhanii na didanii. Sababiinsaa immoo nama akkanaa tajaajiluun yookiin immoo gargaaruun baay'ee ulfaataadha. Isaanittis murteessuun hin danda'amu. Yeroo kanatti ani mana akkoosaa mana akaakaasaa bakka inni itti jalqaba guddate geesseen kunoo akka barbaaddani godha. Akkuma naaf milkaa'een maallaqa nan ergaa fi kan ittiin inni jiraatu meezoo
tokko karaa keessaniin baastanii abbaa manaa koo hangan deemee deebi'utti naaf qabaa jedheen akkoof akaakayyuu ofiifuu hojjetanii nyaachuun itti ulfaatutti abbaa manaa koo gateen deemee yeroo kanatti ture maqaa hedduu hawaasa naannoo keenyaas siraas ta'e maatii isaarraa kan hin fudhadhe waan dhukkubsateef waan miilla dhabeef dhiistee gaa'ela gara biraa biyya hambaatti dhaabbatte naan jedhanii gariin immoo yeroo inni konkolaataa argate gowwomsitee daftee itti hirumtee yeroo konkolaataan isaa galagalee qaama miidhamaa ta'ummoo irraa galagalte jechuun sababa kootiin dubartiin maallaqa akka jaallattu dubartiin dhiira dhukkubsataa akka hin feene mata duree magaala keenyatti na godhatanii anis danda'een gara biyya hambaatti maleen horee abbaan koo gurgureen elge hojjedheen biteefiin abbaa manaa kootiif wiilcharii fi mana fincaanii ammayyaa bakkuma taa'utti mataa isaatiin fayyadamuu danda'u biteefiin bakka jirutti isa gargaaruun eegalee isatti yeroon biyyaa bahu waggaa 2 qofan biyya ormaan hojjedhan jedheera haa ta'utii garuu waggaa 2 hojjedheen nan deebi'a jedheen yeroon yaadu wantin walitti qabadhe hojii mataa koo kan ani yaade banachuuf anaaf gahaa ta'uu didaam kana qofaa miti maatiin kiyya bakkuma jirtutti gaa'ela gara biraa dhaabbadhu isammoo gargaaruu kee addaan hin kutiinii kanaan booddee dhala godhachuun siif ni malaa jireenya mataa kee jiraadhu naan jechuun dhiibbaan irratti godhu wantin godhu yookiin immoo murteessu bakka kanatti natti ulfaannaan dhumarratti hiriyoonni koos maaltu biyyatti si galchaa isa kam ilmaan horattuuf isa kam gaa'elli kee firii qabuutiif si ariifachiisa naan jedhanii anis tole jedheen waggaa 2ffaa itti fufeen jiraachuu yeroo jalqabu si'a 2 abbaan manaan koo ifaa mana keessaa qabatee lubbuu isaa balleessuudhaaf yaalii godheem kadhadheen bilbilaan boo'een lubbuu isaa oolcheem firoottan isaarra darbee turtii waggaa 2 booddee innis gaa'ela dhaabbadhu kanaan booddee anaaf kan ta'u du'adha malee nama miti jedhee jala muree abdii kutee natti dhiiraam haala ittiin qaamni isaa laasaa sirreeffamus yaaliin tokko tokko mana yaalaatti taasifamus haa ta'uutii garuu milkaa'uu hin dandeenye haala itti funcaan isaa baafatu qofa tolfamee fi sanuu bifa tuubboodhaan lamaan isaa bakka tokkoon akka baafatu taasifamee fi abbaan manaan koo fayyadamaa barana nangala otoon jedhu anumtuu biyya hambaa kana waggaa 6 guutee gara biyyaatti galu gonkumaa hin fedhu haa ta'uutii garuu dhala malee hafuun koo baay'ee na gaddisiisaa ammallee reefu umriin koo waggaa 33dha bifas nan qabaa haa ta'uutii garuu waadaa abbaa manaa koo bira darbeen jireenya akkanaa uummachuun baay'ee natti ulfaate namoonni naannoo kiyya jiran maqaa 2 gaariis hamaas naaf dhiyeessu amma garuu ani mataa makiyyaa fi of jibbitu kaleessa maatii kiyyaa ammaaf hin didee maal ta'a barnootuma kiyya irratti xiyyeeffadheen barnoota kiyya xumureera ta'e jedheen gaabbii gara jalqabaatti seeneen gaabbee jiraam hiriyoonni koo yeroo sana waliin baranne baratanii eebbifamanii gaa'ela godhatanii ilmaan isaaniillee jajjabaatanii mana barnootaa galfataniiru ani garuu balaa tasaa daqiiqaa muraasa keessatti karaa abbaa manaa koo jireenya koo keessatti seenteen uffata gaddaa otoo ofirraan buusiin gaddee jiraachuun hafti jireenya koo ammaana ta'eera mee obboloonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan isin immoo yaada jabaa naaf kennaa heerumuu gonkumaayyuu hin yaadu daa'ima garuu baay'een jaalladhaa otoo firii gadameessa kootiin qabaadhe baay'een fedhaa abbaa manaa koo irra darbeen waadaa isaa diigeen garuu kanatti seenuun natti ulfaateera ana obboleettii keessan biyya hambaarraatiin ulfaadhaa nagaatti galatoomaa Yuyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qoddee isiniif dubbiseen hin ka'a akka isin irraa barattanii hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomii siin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenya seenaa ishee dhaggeeffattan yaada keessan komentii jalatti qoodaaf jecha qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabaddeen dhiyaadhe kanuma fakkaatti laayik sheerii fi sabskiraayib gochuun dagatina qophii yookiin immoo seenaa barsiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii